Naafi furmaateen waa hedduudha hojjenne halgaddarraa kaasee ilaa hanga ammaan tanaatti sakatta'iinsaa fi waa hundaanuu qorannaanis hojii jajjabduu hangana hin jaamne hojjechaa jiran. Furmaatummaan naa gammaddee mishee. Gammachuu isiidhaa yeroo muraasa booda qofa eeggadhuun siin jechuu jira bara. Shaallah tamaamee. Gammachuu isii qofaa miti. Gammachuu ilmaan Oromootiis, gammachuu tiyyaas teetiis ta hunda keenyaatu. Shaallah rabbiin waa gammachiisu wallaahi walumaa. Abbaan fedhees waan fedhe haa jiru dhageeffadhu. Abbaan fedhees waan fedhe haa jiru. Maaliif dhugaa isaaniiti hordoftoonni keenya maal godhu jirta? Maali hojiin teesseetuma haasoo taa'ee jechaa jiran? Miti. Hafe akka dursanitti bikka deemnee hundaa akkana taane furmaateen dheengadda yoo ati nama waa hubatu taate. Dhaamsa wayii tokko dabarfattee turte. Dhaamsi isiin dabarfatte maali? Guyyaa anaa fi siibii jawaadii haala nu godhaa jirti. Ammaan tana waliin jiru. Waa'ee jawaadiitis sirraanii munaan jette. Iccitiidhaa itteetuma fittee. Garuu waliin si gaafachuuf faduu intala shayitaana san harkaa bahee moo hin baane jawaadii? Barsi hime barsi. Naa isallis iccitii haa taatu wayya. Adii rakkoon qabu garuu keenya harkaa bahee moo hin baane gammachuun si takkitti hin tanuutu. Inshaallah keenya harkaa bahee jira. Bahee mitiiree. Bahee garuu ammoo ati malal waan takkaan wayiin siin jechuu jira siin irraa hawwachuu dhabe malee. Jarri kuni ammaan duraas yeroo dheertuu jechuun adeemsa keessa dabarree gartee mudannoon mudachaa turtee fi isaan mudachaa turte keessa dabarree as geenye keessatti yoonii fi kaaba deemuu fadhan kibban wanni isaan haasoon isaanii karaa kibbaa deema. Hojiin isaanii immoo karaa kaabaa deema. Faallaadha jechuudha. Yoo waa'ee karaa bahaa haasa'u jiraatan boru bobbaan isaanii karaa dhiyaataati. Maaliif nama kana afaan faajjeessanii adeemsi isaanii maal godhuuf akka deemanii fi maal akka ta'e akka namni isaan hin hubanneef hojii isaanii tarkaanfii isaanii tan. Nuti hoo hanga yoomiiti taatee gartee waan boru ta'uu deemnu waan irra ta'e waan hundaa'u osoo ni gartee xumurree hojiidhaan dhibbarraa dhibbatti galma nuun gahin waa hunda ol baafnee iccitii keenya himnu amma akka mataa kiyyaatti tarkaanfii kanaan mataa kiyyarra fudhadhe. Garuu ammoo fakkeenya namoonni akka keetii haa ta'u namoonni halaalarraa nu hordofan haa ta'ani. Dhimma jawaadee haa ta'u, dhimma furmaatee haa ta'u, dhimma caalaa haa ta'u, dhimma maawurdee haa ta'u. Walumaa galattuu jechuudha. Anammaan tana keenya daran kaaba jawaadeeti bakka furmaatee na yaddeessi. Dhugaa keeti. Ani si daran na yaddeesse dhooyfadheen deemu jira malee. Wallaa keenya daran kana na yaddeesse garuu ammaan tana inni jawaadee namni ishee furmaatee bira nageen deebi'ee miti ilmaan isaa keessatti. San waa hundaa'u si hime baran. Itti dhufu jirta. Waa xiqqisho waan nuu hafee jira. Waan xumurree jechuudha. Anamma furmaateenis ijoollee isaatis maal keessa akka jiran furmaateen maalitti akka jirtu hundaa'u qubaan qaba. Hangaan si biraa deemee kana gartaa? Waa hedduun qabu. Garuu ammoo waan kana gooneef qabna. Maal wanni goone kun wanni siin jechuu barbaade kun akkaan isaan bira dhaqee jirus gadda jirammoo gammachuu jirammoo maal keessa jiranii kana? Viidiyoo waraabee gartee qilleensarraa isin oolchee atis akka agartu. Uummanni Oromoo hordoftoonni akka argu. Kan akka daran diran akkasii hibaatee dhabamtee viidiyoodhaa qilleensarratti nagarree. Waa dhugaa keeti wanni waan kana gooneef jira. Nutis malee keessaan waan goonee jira jechuudha. Hojii teenya hojjechuu jirra. Agaruu ammoo hanga hojiin san hojjetantee waa hunda haala mijeessinee tarkaanfii irra fudhachuu barbaachisus fudhachuu irratti gara hojiitti seenuudhaaf. Isaan dhugaa yoo naa himee waan gartee amma silaa viidiyoo irratti ol baasanii gartee agarroo kana gartee kanaa miti hojiin isaan hojjechuu jiran dhugaan siima. Waa hedduudha hojjenne naaf furmaateen. Naaf furmaateen waa hedduudha hojjenne halgaddarraa kaasee ilaa hanga ammaan tanaatti sakatta'iinsaa fi waa hundaanuu qorannaanis hojii jajjabduu hangana hin jaamne hojjechaa jiran. Furmaatummaan naa gammaddee mishee. Gammachuu isiidhaa yeroo muraasa booda qofa eeggadhuun siin jechuu jira bara. Shaallah tamaamee. Gammachuu isii qofaa miti. Gammachuu ilmaan Oromootiis, gammachuu tiyyaas teetiis ta hunda keenyaatu. Shaallah rabbiin waa gammachiisu wallaahi walumaa. Abbaan fedhees waan fedhe haa jiru dhageeffadhu. Abbaan fedhees waan fedhe haa jiru. Maaliif dhugaa isaaniiti hordoftoonni keenya maal godhu jirta? Maali hojiin teesseetuma haasoo taa'ee jechaa jiran? Miti. Hafe akka dursanitti bikka deemnee hundaa akkana taane. Furmaateen dheengadda yoo ati nama waa hubatu taate. Dhaamsa wayii tokko dabarfattee turte. Dhaamsi isiin dabarfatte maali? Guyyaa anaa fi siibii jawaadii haala nu godhaa riite sana.
dubbiin iccitiidhaa laal. Maaliif waan san goote furmaateen eegas booda guyyaa mana keenya nu dhufte san deebisaa si hallitee turtee na fakkaata. Yoo ati si turraan hubatiin malee silaa jette akka hootiin miidiyaa irratti ol baasuu waan akka barbaadu jetteen. Wanni ala argannu ariiteef haalli gartee hojii kaayoon gartee silaa nuti naafate kaaneef san. Yaa waan hundumaa na haasofsiista sama hordi. Ammaan tana dhiisa kalas. Dubbii qolola keessa yoo hubatte irra siin. Yaa kalas dhiisa iyya faameetiin jira. Hundaa osoo asirratti osoo waliin baafnetti hojii keessaan hojjennee xumurree eega xumurree booda gartee miti kaayoo teenya galmaan keenya booda wanni dhuftu san balaa samii buute dachiin hin dadhabne. Gartee miti dib goonee as baafna malee maaliif jarjartaniidha wanni isiin akkas goote. Achirraa yoo waa hubatte yoo waa sii galan ta'iin amma biraa dhufe tunis dhimmi gartee gammachuudha. Tarkaanfii fi gartee hojiin keessaan xumuramee jira. Yeroo muraasa booda gammachuu hundi keenyaa ibsannaa kan isin jiran dursinee diina keenyaaf gadduu keenya mataa qaqqabachuu keenya nu harkanii akka nu hin gammanne. Laal furmaateen kaayyoon isii dur irraa kaasee dhageessanii wanni fedhe yoo godhame gatteessee akkana nu godhan jettee takkaan booddu. Wallahi indaran takka bakkuma tana na gammachiiftu bara furmaateeni. Furmaatee jechuun wallahi nama jabaadha. Waan baru dhufa nama irraa duratti argu barise. Kanaafuu eeguma xumurree galma keenya san hin geenye booda waan goone booda haa harkanii garaan gubatu. Takkanaatiin siin jaati ni gammaddaa. Dhageettiin harkaan caallee jechuudha dhageessanii. Waan silaa gartee an siimee dhageessee gartee gammaddurra ta gartee ijateetiin dhibbarraa dhibbatti itti amantee gammaddu sanii caala. Inshallah rabbiin mana jeesin gaaku guyyaa. Rabbiin sin ajjeesu. Ati isa gurbaa gartee amata waggaa 20 guutuu. Maalittiin beekara irra jiraadde amma baru jiraachuu. Gurbaa tokkotu yan waggaa 20 guutuu ija malee jiraateefi guyyaa keessaa sheekni wayii kadawaasaa isa wallaanuu danda'u argame. Akkasitti akkuma dhaaboo gurbaan kun maal ta'e akkana aboo bara tureeti waggaa 20 guutuu kana ija malee jiraata jennaan. Inshallah laalee as qabee laalee. Ni wallaanamaa dawaan isaa ni jira na bira jira jeeni beekamu. Sheekh dawaan kiyya si bira ni jira wallaanamuu ni danda'a. Ni fayyita inshaallah hin jenneen irra. Duba yoomiin fayyaa jennaan inshaallah dawaa sii qopheessineeti. Har'a dawaa kee har'arraa eegallee dafnee atattamaan dawaa kee sii qopheessinee boru dawaa kee san gartee cucunfinee tolchinee siif eegallaa jeeni beekadhu borurraa kaase. Akkasii maal jeenni beektaa? Yaa duba yaa sheekha jeeni. Edanumaa uume akkamittiin bulaa waggaa 20 guutuu ija malee hin jiru inni suntu akkasiin ta'e. Anis amma yaada keetti irratti wanni ija wanni nuti itti naan jettee. Garuu asumaanuu furmaateedhaa fi waadaamuu fadhaa furmaata. Gabaabumatti wallahi gammachuu dheessanii dhaguu fadhaa walii guyyaa jawaadee hin ba'ee fi asittuu nutis nagayaanis rafnee hin beeknu. Takkanaati wallahi amma alhamdulillahi. Garuu waheddullee dhaga'uu baannugaa amaanuu daawwattootaa fi hordoftoonni keenyas akkana jirra gaa'ii du'aayii nu godhaadha isinis du'aumaan nu cinaa dhaabbaddaadha. Akhbaara keenya gammachuumaan isinii dhufne inshaallah. Caalaan gaa gammachuu isin jechuu isaa kana gaa shakkiillee qabaattu. Gammachuumaanis inshaallah gaddan nu dhageessisu. Inshaallahti gammachuun amma afaanisitti mutanaas hojiidhaanis irra dha'itaa yoo rabbi jee. Inshaallah. Yoo rabbiin obsa sii kannee garuu ammoo kan laalee harkutti ammaaf gammachuudha inshaallah khayriidha. Khayruma inshaallah. Yeroo muraasa sa'a muraasa booda kara gammachuutti deebina. Maaliif waan kana akka goonees nutu beeka waan ta'eef. Haa ta'u garuu ammoo maa ordii wanni siidhaamuu fadha. Sochiin jirri itti jiran. Hanga gartee baanee sakatta'iinsaa fi gartee waa to'ochnaa goone kanarraa waan nuti hubanneerraa takka takkaan siima. Taan hunda iccitii sirraa godhee takka takka immoo taniin iccitii sirraan goonee jiran maaliif qophiin isaan itti jiran ka addaati. Gammachuumaan miidhaan mishee. Taan gam tokkoon gammachuu gam tokkoon ammoo yoo if eeggannoo hin goone. Gammachuumaan akkiyaa. Meela gawain siima yoo if eeggannoo hin goone akkanumatti gartee if dagatteetuma. Akkanuma caljetteetuma if dagatteetuma gartee olaan abbaa gaarii qabu dumaala kaayee rafaasan if gooteetuma kanuma caljettee ciiftu taate tarkaanfiin ammas deemu rakkoon ammas deemu jiru. Maal keessa akka jiran laaltee garta.
akka nama isiis wallaananii gartee dogoggora kana keessaa isii deebisuuf deemutti himiyaadhaas obboleessi sheekaan deddeema. Sheektichi himiyaa maaliin wallaanaa miti atuu wallaansa beeta atuu si jirti atuu gartee nyaattee qaama hundi gattee guutuun kayfifuu siiriidhaa jeeti quraana karmasaa achi deebisee bara. Tooftaa addaa tirtuun tatti fayyadamu jiran. Sittiin himu jiraa bara eega ganamaa. Sigaleema nama kana itti dagachiisaniiti akka nama gartee dogoggora san keessaa deebi'uu fakkeessaniiti. Haareetti haaromsachuu jiranii siin jechuu barbaada. Hanga aannan adiidhaa siin jedhin fahamtuun isaatiis. Fahamee barkaras gana. Haareetti waan isaanii haaromsachuu jiran irra deebi'aniiti. Takkanaati si gaba of eeggannoo cimtuu bilbilaan ta'a. Namoota ati hin beekneen namoota ati hin beekne gartee si dhiyaatuun ta'uu mala namoota ati hin beekneen ta'uu mala namoota si dhiyaatan ka ati beektuun ta'uu mala bifa adda addaatiin of eeggannoo namummaa amanuu hin qabu.